Irreechi jaalala, irreechi tokkummaadha, irreechi faajjii obbolummaati. Baga ayyaana irreechaatiin siin ga'e isiniin jenna. Daawwattoota keenya ayyaana irreechaa sababeeffachuudhaan giddugala aadaa Oromooti kan nuti argamu. Egaa giddugala kana keessatti baazaarii fi egzibishiniin garaagaraa jira, shubbisni garaagaraa jira. Oromoon walgahee ayyaana irreecha jala bultiisaa kabajaadha kan inni jiru. Nutis immoo maaltu achi keessa jira, haalli shubbisaa maal fakkaata, ayyaana irreechaa immoo haala kamiin simachaa jiru, jala bultiinsaa maal fakkaata kan jedhamu hunduma isaa daawwanneetti simbiraan keenya isinis hanga xumuraatti akkan waliin turtan asumaanan sin affeera. Egaa kana malee magaalaan Finfinnee alaabaa Abbaa Gadaatiin miidhagdee Oromoo hedduu simachuuf qophoofteeti kan ishiin jirtu. Ayyaana irreechaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Jalli bultii isaa maal akka fakkaatu simbiraan hanga'a. Baga jala bultii irreechaatis ga'e. Waan baga nu ga'e. Lola gaa keenyu sin jedhu. Maqaan kiyya beekanan jedhama. Deebii kan haalli gabaa gurgurtaa maal fakkaata? Haalli gabaa fi gurgurtaa baay'ee namatti tola. Haalli qophii irreechaa hoo? Haalli qophii irreechaallee baay'ee kan durii caala ajaa'ibsiisaa ta'e waan namatti toludha. Maal tajaajiltu? Maal tajaajiltu? Indira hundillee hin jaalatu. Isaan illee ilaalleef nu bira dabarra. Akka uummanni uffata aadaa keessumaa barattaa yeroo baay'ee alaa yeroo lagahu uffanni aadaa giddugala kana baazaarii jiruu fi uffanni aadaa ala jiru baay'ee qaaliidha inni as jiru jedhama. Meeti mee kanarratti maal jetta? Gatii giddu galeessa ta'een gurguraa jirra. Mulli aadaa keenya beeksifachuun malee irra caalaa gurguruu fayyadaan aadaa keenya maal akka ta'e eenyummaasaa hundumasaa ibsachuudhaaf waan galluuf mata keenyatti immoo gatii olaanaa kaa'amee gurguraa hin jirru. Gatii giddu galeessaan gurgurachaa jirra. Irreecha akka nagaadhaan, akka jaalalaan, akka tokkummaadhaan kabajamuuf uummataa maal dhaamta? Irreechi keenya irreechi kan jaalalaatti, kan nagaatti, kan tokkummaatti. Oromoon bakka keessumaayyuu bakka hundumaa walitti dhufee yeroo itti jaalala isaa tokkummaa isaa ibsatee dabarfatudha. Kanaafuu tokkummaadhaan jaalalaan nageenyaan akka nuuf kabajamu uummata keenya nageenyaan hin gaafannu. Ayyaanni irreechaa ayyaana gaarii siif haa ta'u. Ayyee isiniif illee haa ta'u. Faddas. Jala bultii irreechaatiin si ga'e. Ayyee baga walumaan geenyeen jedha. Aadaa kanatti dhiichisaa jirtu. Gareen keessan garee maal? Garee kutaa magaalaa Buraayyuu irraa dhufne magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuu irraa dhufne asitti ayyaana irreechaa irreeffachuudhaaf jala bultii ayyaana irreechaa asitti naannoo kana keessummaa kaabaa kibba baay'ee irraa dhufanii isaan akkamittiin gaafa dhufan keessummaan kun akka naannoon kun to'atamee naannoon kun nageenya naannoo kanaa wantoota naannoo kana jiru to'achuudhaaf qulqullina naannoo kana jiru nagaa naannoo kana jiru to'achuudhaaf asitti argamnee jirra amma. Kaleessa irraa kaaniiti kan as galle.
Kaleessa akka ta'e galtan namni baay'ee amma Oromiyaa hunda godinaalee hunda namoonni dhufan baay'inaanii horri Finfinnee naannoo kanatti argama waan ta'eef boqonnaan namoota hedduu bakka kanadha. Isinis kanuma nageenya isaanii eegsisuu fi yookaan namoonni dhufanii haaraa akka hin taane waan sana mijeessuu fi kan asitti argamu. Oromiyaa bakka adda addaa irraa dhufeeti ayyaana kana kan kabajatu kan asitti argamu. Kanaaf immoo ayyaana kana sababeeffachuudhaan namoonni baadiyyaa irraa dhufan fageenya irraa dhufan Oromiyaa bakka garaagaraa biyyoota alaa bakka biraatis kan dhufan nageenya naannoo kana jiru akka Oromootti akka sabaatti ayyaanni kun kan Oromooti. Oromoo waan ilaallatu kan nageenyi kun akka Oromoo urgaa'ee kabajamuuf Oromoo akka jajjaduuf ayyaana Oromoo otoo jeequmsa hin qabaanne otoo walitti bu'iinsi tokko hin jiraanne nagaadhaan of galchuudhaaf nagaadhaan milkeessuudhaaf asitti dargaggeessi kutaa garaagaraa irraa yaa'ee Oromiyaa bakka adda addaa irraa akka Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Kibba Lixaa akkasumas magaalota Shaggar Bishooftuu Adaamaa irraa ba'ee qeerroon asitti argama. Karaa adda addaatiin sakatta'insa gama garaagaraatiin shubbisaan maaliin waan hundaan qophaa'ee dargaggeessa akka gaariitti ayyaana kana milkeessuudhaaf asitti argamee jira. Hayyee ayyaanni irreechaa yeroo ga'u ayyaanota biyyattii kana keessa jirturraan adda akka sodaatti namoonni kan fudhatan yookaan akka jeequmsi waan ta'e itti dhufuutti namoonni kan fudhatan kun immoo Oromoon akka waliin geenyeef Oromoon ayyaana isaa akka kabajanneef tokkummaan Oromoo akka mul'annee fi namoota jibba qabantu akkas godhu natti fakkaata akka kootti meeqatu maal jetta kan. Kun ilaalchi kun hafuu danda'uu qaba. Nutis qabsoon keenya kanadha. Maaliif ayyaanni kun ayyaana Oromooti. Ayyaanni Oromoo gaafa ka'u hunduu xiinxalaa ta'uu danda'uu qabu. Maaliif ayyaana keenya nuti kabajata dargaggeessa Oromoo Oromummaadhaan paartii kamaa hordofu amantii kamaa hordofu kun ayyaana Oromooti. Ayyaana Oromoo kana Oromummaadhaan wal taanee akka Oromootti tokko taanee ayyaana Oromoo kana akka addunyaatti beeksisuudhaaf ayyaana akka addunyaatti galmaa'ee jiru kana arras maqaa isaa guddisuudhaaf maqaa isaa ol kaasuudhaaf akka addunyaatti dargaggeessi kamuu maanguddoon jaarsa jaartiin hundi ba'ee hiriiree nageenya irreessa kanas irratti danda'ee tiksuu qaba irra jiraatas dirqamas kun mirga keenya dirqama keenya jedhee nama naanna'u. Finfinneen alaabaa abbaa gadaatiin faayamtee baay'ee bareeddee mul'achaa jirti. Oromiyaa hedduurraa namoonni dhufan ayyaana irreechaa kana kottaa jettee waan ofumaa waamaa jirtu fakkaata. Mee akkamitti argite? Dhugaa rabbii dubbachuu waan baay'ee nama hawwatu akkatti dubbatan nama dhiba. Finfinneen gaafa alaabaa abbaa gadaatiin akkatti faayamtee argamtu dhugaadha. Oromummaa kiyya reefu baay'ee natti dhaga'ama. Oromoo ta'uu koo reefuun jaaladhe. Kanaaf qaamni hunduu namni kamuu dhufee ilaaluu danda'uu qaba kana. Biyya Oromooti, qeenqee Oromooti. Wanti kaleessa ture sun hafuu danda'uu qaba bakka. Ilaalchi kaleessa ture sunis nageenyi kaleessa ture sunis wanti hunduu hafeetoo Oromoon akka Oromootti akka sabaatti ayyaana kana wal ta'ee ayyaana bareedaa ayyaana addunyaan beeke ayyaana sabaaf sablammii hirmaachisu ayyaana hunda haammataa ta'e kana irratti argamee akka gaarii akka dansaa kabajachuu qabaa. Finfinneen immoo waan addaati hunduu gaafa dhufe waan arguudha. Ayyee ulfaadhu ayyaana irreechaa ayyaana gaarii. Ayyee siniifis ayyaana gaarii haa ta'u uummata Oromoo hundaan baga ayyaana irreechaa ayyaana guddaa ayyaana akka addunyaatti beekamaa kana jechaan jedhan. Baga jala bultii ayyaana irreechaatiin sin ga'e. Ameen baga walumaan geenya. Mee baay'ee miidhagdanii jirtu. Durammoo dhiichi isaa turtanii isin ilaalaan ture. Jalli bultiin irreechaa maal fakkaata? Eessaa dhuftaniit immoo giddu gala aadaa kanatti walitti qabamtan? As bareedaadha ulfaadha galatooma. Jalli bultii irreechaa baay'ee bareedaa miidhagaadha. Nuti Buraayyuuraa dhufne maqaan koo Galaanee Amsaaluun jedhama. Baay'ee itti gammadeera. Baay'ee na boonsa. Ana bichaan Oromoo hundumaa itti booneera. Kanaaf baay'ee gaariidhaan jedha qabatti. Anillee akkasuma kutaa magaalaa Buraayyuurraan dhufe maqaan koo Biqilee Dhaabaan jedhama. Ayyaana irreechaa jechuun nuuf irree keenya tokkummaa jaalala bakka namni iddootti yaadallee kan wal arguudha. Baay'ee itti gammannaa baay'ee itti boonnaa hundi keenya illee bakka waliin geenyaan jedha. Magaalaan Finfinnee hedduu miidhagdee jirti. Miti mee kan duriirraan adda maalirraa hubattan magaalaa Finfinnee irraa yookaan immoo maal taajjabdan miidhaginni ishee akkam? Magaalaa Finfinnee ibsuudhaaf nu rakkisa akkaataatti ibsuu dandeenyu irra caalaasaa afaanuma keenya kanaan of ibsuu durayyuu nagaa wal gaafachuuyyuu gaafatti yaadnu baay'ee nu boonseera. Finfinneen kan keenya ta'uu nu gammachiiseera. Kana booda ormi qoodan qabu Finfinnee keessaa kan nu keenya waan ta'eef nu boonsa. Karaa hundumaa nu alaabaa hundumtuu gaafa ilaalaa dhufne bakka baay'eetti gammanne baay'ee nu boonseera jechuu barbaada.
Anillee akkasuma baay'ee itti boonneerra. Finfinneen kan keenya bakka kana caalaa wanti ittiin ibsinu hin jiru jechuudha. Nagaan fakkaata ishee Akka kanatti faayamnee kan keenya jennee irreecha irreeffachuu dhufne baay'ee itti boonna. maal fakkaata jedha bultiin irreechaa? Jala bultiin irreechaa baay'ee bareedaadha. Hunduu itti qophaa'ee dhufe jechuudha. Baay'ee nutti toleera. Qabdu uummata Oromootiin baga ayyaana irreechaa. Sabboonummaa keenyatti ibsanna Oromoon irreechaan malkaatti yaa'ee irreeffatee waaqasaa kadhata waan ta'eef dhaamsa qabanni guddaan uummata Oromoo guutummaa isaanii baga geessan baga waliin geenye ayyaana gaarii bara gaarii waggaa gara siniif haa ta'uun jedha. Anillee akkasuma hundi keenya baga waliin geenye ayyaana milkii ayyaana tokkummaa jaalalaa nuuf haa ta'uun jedha. baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee kan nama boonsudha. Akkaataan amma qophiin irra jiru baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee kan namatti gammachiisudha. Mee eessaa dhufte? Magaalaa Buraayii kutaa magaalaa Buraayii irraa kan dhufe. Haalli qophii kutaa magaalaa keessa jiru baay'ee addaa fi baay'ee kan nama gammachiisudha. Dargaggeessi qindaa'ee qophaa'ee bifa ajaa'iba ta'een bifa ho'aa ta'een irreecha barnaa akka addaatti kabajuudhaan qophaa'ee itti kan dhufe. Mee irreecha kan dur darbee fi kan baranaa maal taajjabde maal fakkaata garaagarummaa qaba moo qabu? Warri irreechi bara kana baay'ee addadha wanti adda isa godhu kan birrii keessa magaalaa Finfinnee kana keessatti abbaan gadaa alaabaan abbaa gadaa bifa ajaa'iba ta'een bakka garaagaraa irratti mul'atee hidhamee bifa ho'aa fi ajaa'iba ta'een argamuu isaati baay'ee kan nama boonsuu fi baay'ee kan nama gammachiisu kan birrii caalaa akkaataan tokkummaan Oromoo fi gurmaa'insi Oromoo dargaggeessi Oromoo akkasuma qarree fi qeerroon Oromoo itti gurmaa'ee itti qindaa'ee dhufeetu baay'ee adda isa godha. Mee yeroo baay'ee nageenyi hin jiru jedhama. Uummanni magaalaa Finfinnee keessatti irreechi jira yoo jedhame yoo gadi baate taaksiitti hin deemtuun argattu. Waa bitachuu yoo barbaadde balballi nama hundaayyuu cufaadha. Kana mee maal taajjabde maal immoo ergaa dabarsita? Irreechi tokkummaa isaa jaalala ta'uusaa nageenya ta'uusaa. Inni kun irreechi kan tokkummaa kan jaalalaati kan uummanni Oromoo booqaa ganna bacaqee baanee booqaa birraatti baga geenya jedhee galateetti dhiyeeffatudha waan ta'eef sirni kun galateeffannaan kun kan Oromoo qofa yoo taane hundumtiyyuu namni kam sabni kam kan itti galateeffatu birraa gahuu isaatti bara haaraatti boosaa kan ittiin galateeffatudha waan ta'eef inni kun yaada dhiphootaati dhiphoonni immoo yoomuu taanaan waa'ee irreechaa waan tolaa waan gaarii hin kaasa waan ta'eef inni kun irreecha karaa dhabni daandii dhabni waan isa jeechisiisu kun irreechi Oromoo kun beekamtii guddaa qabaachuu fi addunyaa irratti beekamtii olaanaadhaan fudhatamuu isaati kan adda isa godhee kanaaf yaadonni akkasii kan kaaniif kanaaf. Shaggar irraati kan dhuftanii nageenya naannoo kana jiru to'achuuf uummata naannoo kanatti dhufee irreecha irreeffachuuf jedhu simachuu fi nageenyi isaanii akka eegamuuf asitti argamnee guyyaa lama kaleessa dhufne guyyaa lammaffaa keenya jettan mee amma kamitti turte? Amma akka inni turti jirru qophiin nuti irreecha nageenya irreechaa eegsisuudhaaf irreechi kun irreecha nagaa akka ta'uuf guyyaa kaleessaa irra kaasee jala bultii irra kan jirru akkaataa garaagaraatiin qindoofnee tokkummaadhaan sadarkaa jiru irratti bifa shubbisaatiin bifa sakatta'umsaatiin bifa garaagaraatiin qindoofne irreechi kun irreecha nagaa irreecha milkii ta'ee akka xumuramuuf hojjechaati kan jiru kanaaf haalli itti jirru baay'ee kan nama gammachiisu. Ififtuu garuu uummata simachuuf qophiidha. Baay'ee keessummoota dhufan simachuudhaaf baay'ee qophiidha. Baay'ee akkaataa ajaa'ibaatiin kan inni qophaa'ee jiru simachuudhaaf qophoofneerra sirriitti. Baay'ee galatoomii ayyaanni irreechaa ayyaana nagaa siif haa ta'u. Isiniif illee ayyaana nagaa kan uummata Oromootiif ayyaana nagaa ayyaana milkii haa ta'u isiniin jira galatoomii. Naannoo eebbisiisan meeshaa eebbisiisan uffatanii hojjetanii barbaada qabeenyummaa
irreechaatis si ga'e. Akka waliin geenye. Mee maqaan kee eenyu eessaa dhufte? Maqaan kiyya Sisaa Biroon jedha. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuu irraa dhufe. Warra si dhiichisaa shubbisaa jiru kun hundumti biraa? Buraayyuu qofa miti warri shubbisaa turre Buraayyuu irraa dhufe namoonni hedduun immoo kutaa Oromiyaa bal'oo irraa dhufaniiru. Mee jala bultiin irreechaa maal fakkaata? Baay'ee miidhagaa baay'ee namatti tola bifuma argu kanaan dargaggeessi kaaba kibba baha Oromiyaa irraa dhufee shubbisaa. Maal taajjabde kan bara kanaa fi kan durii? Kan bara kana akka taajjabetti taajjabbiin bara kana qabu akka bulchiinsa magaalaa Finfinneettis haga ammaatti bakka daandiin hundumtillee baay'ee kan namatti tolu uummanni magaalaa Finfinnees baay'ee kan simataa jiruu fi Oromiyaan hundumtuu gara Finfinnee dhufee Finfinneen Oromoo urgaa'uu ishiitu natti tole. Hayyee meesiif ayyaanni irreechaa maali? Anaaf ayyaanni irreechaa ayyaana jaalalaa, ayyaana tokkummaa fi ayyaana irree Oromooti. Maafaan ayyaana irree Oromoodha. Oromoon Booranarraa, Wallaggarraa, Baaleerraa kallattii hundarraa dhufee asitti wal arga waan ta'eef baay'ee natti tola, baay'ee nama gammachiisa. Bakka jala bultii irreechaatis si ga'e isa boruunis haa? Amiin nuunis baga isinis hin ga'e isininis haa ga'u. Bakka jala bultii irreechaatis si ga'e? Bakka walumaa hin geenye. Mee eenyu sin jedhu maqaa kee? Maqaa koo Itaafarraa Salomoonan jedhama. Itaafarraa eessaa dhufte? Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuu. Dhiichisaa jirtu gareedhaan dhuftanii kan jirtu mee maal fakkaata jala bultiin irreechaa? Jala bultiin ayyaana irreechaa baay'ee bareedaadha, baay'ee namatti tolloodha. Qarreef qeerroon kunoo akkuma argitu kana jala bultii ayyaana irreechaa kana bifa bareedaadhaan bifa namatti toluudhaan yeedaloof walaloo addaadhaan sirboota adda addaadhaan wayyaa aadaa uffachuudhaan bifa bareedaadhaan calaqqisiisaa jiru. Baay'ee kan namatti toludha. Kan waggaa darbeera akka addaatti kan kabajamaa jirudha. Baay'ee namatti tola. Magaalaa Finfinnee akkamiin ilaalta? Magaalaa Finfinnee dhugaa dubbachuuf yoo ta'e akka waggoota darbanii jaarrota darban baroota darban keessa kun hin turre alaabaan abbaa gadaallee dikureeshiniin garaagaraa ta'e bifa bareedaadhaan bifa tasgabbii qabu bifa namatti toluun yerootti Finfinneen akkasittiin jijjiiramu baay'ee natti tolenaan. Ayyaana gaarii? Siifillee ayyaana gaarii haa ta'u uummata Oromoo maraaf sabaaf sablammii maraaf biyya Itoophiyaa hundumaadhaaf illee ayyaana gaarii haa ta'u jedhee yaada galata. Akkam jirtu bakka jala bultii irreechaatis hin ga'e? Baga waliin nu ga'e. Mee maal fakkaata jalli bultii irreechaa? Eessaa dhuftanii maqaan keessan eenyu? Maqaan kiyya Dhaqqaboo Daalee jedhama kan dhufe godina Arsii Lixaa magaalaa Nageellee Arsii irraa. Ayyaana irreechaa jala bultii irra jirra. Utuu guyyaan hin geenye adhaayyuu ayyaana nu fakkaata maal akkuma argitu kana baay'ee namatti tola. Kuni maal inni uummanni maalummaa ofiititti gammaduusaa maalummaa isaatitti boonuusaa
maal akka fakkaatu agarsiifataa jira. Walittis gammadaa jira. Kabiraatittis dhifataa jira. Kani. Jala bultiin irreechaa harrayyuu ayyaanni irreechaa harruma namatti fakkaata. Namoota hedduutu dhufee dhiichisaa jira. Oromiyaa gara garaa irraatti dhufaa kan jiranii. Mee kan durii fi kan ammaa garaagarummaa qaba. Ila dura miidiyaa kana yeroo baay'ee miidiyaa jaaladhullee carraa kana argadhee gaafiif deebii wajjin taasisuutti gammachuu qaba. Kan biraa immoo maali gara jala bultii kanaatti hin ceene adda uummanni kun addumayyuu eessatti ol ga'eera mana isaatti ol ga'eera. Finfinneen manuma isaati irratti ammoo galmi kun galma aadaa Oromooti. Duruma warri kanatti kana yaadee iddoo kana qopheessee yaa'ee hundi isaatu bakka itti ol ga'u qabaatee asitti balbala ofiitiin mana ofii irratti sirbuu danda'uun waan tokko kunillee akkasii yaadamuu qaba. Inni biraa akkuma jette kanaan dura asuu dhufuun wiluu ga'uun matammaa isaatu rakkisa. Amma ammoo uummanni bashannanee karaa nagaa ta'een sirna ofii gaggeeffachuu jalqabuun utuu guyyaan hin geenye jala akkana mirqaanuun kun hiika guddaa qaba. Ayyaana irreechaa nagaan akka kabajamuuf tasgabbiin akka kabajamuu fi abbootii gadaallee eeggatanii akka deemanii irreeffataniif dhaamsa maal qabu? Wanni ta'u durallee jalqabeera wanni ta'u karaa nagaatiin namni waan tokko aadaa isaa yoo agarsiifatu aadaan kun dubbu qabeessa ta'uu isaa maalummaa isaa qabeenya isaa gurmuu isaa hunda katti agarsiifatu waan ta'eef naamusa sirni gadaa gaafatu san dura hawwatiitu hawwatii siinqeetu afoo deema ittaansee abbootii gadaatu itti afoo deema malkaan karaa kanaan saaqamti gaafa malkaan saaqamtee qaama dhimmi ilaalatuun hangafa maadhaa qaba saba keessatti illee hangafa maadhaa qaba abbaa gadaatitti illee abbaa malkaatitu jira kun hundumtuu karaa san seera isa eeggateen uduu waliin dhiibin uduu waliin rakkisin uduu dadhabaa tokko irra hin bahin uduu hangafa illee uduu firrisin karaa kanaan deemamee sirni kun karaa nagaati akka xumuramu hawwii kiyyaa kana dhaama. Ayyaana gaarii ni fa'a. Nu maraafu. Bakka jala bultii irreechaa dhissige. Ani walumaan bakka hin gahe. Maqaa keenyu sin jedhu. Gaggeessaa Abarraan jedhama. Eessaa dhufti? Magaalaa Adaamarraan dhufe. Magaalaa Adaamaa. Gareen keessa garee maal? Gareen keenya garee shubbisa magaalaa Adaamaa akkasumas garee sakatta'iisa nu keessa jiru yeroodhaaf garuu walumaa shubbisaarra. Mee maal fakkaata jalli bultii irreechaa akkamitti argite? Ayyaanni nuti kaleessa irra jalqabneeti kan galle halkanis taphachaa bullee iddoo bulletti ammas immoo simachuuf haala gaariirra jirra jechuudha warroota dhufan keessummoota kallattii shaniin seenan simachuuf jira.
Magaalaan Finfinnee maal fakkaata? Magaalaan Finfinnee bareeda. Magaalaa dur akaakayyuun abaabayyuun keenya keessaa baqatee ba'e nuti immoo ilmaan keenyas haala gaarii ta'e mijeessinee dabarsuuf qophiirra jira dargaggoon jechuudha. Nageenya naannoo kana jiru eegsisuuf moo maaliif dursitanii dhuftan? Qophiidha nuti amma fakkeenyaaf dargaggoonni magaalaa Adaamaa iddoo sadiitti qoodamee kan dhufne gareen shubbisaa jira, gareen odeeffannoo jira, gareen sakatta'iinsaa jira. Hundi hojii isaa bare magaalota naannoo Oromiyaa hundaa dhufan ta'ee akkasumas naannoo Shaggar Finfinnee walii taanee nageenya magaalaa kabachiisuudhaaf qophiirra jirra jechuudha. Ayyaanni kun immoo ayyaana milkii, ayyaana gara fuulduraattis sabaaf sallammiin biras ayyaana itti iddoo Oromoon itti galata waaqaaf galchu. Akkasumas immoo ayyaanni irreechaa nageenya, jaalala, obbolummaa kan labsu ta'uu fi duudhaa Oromoon ganama sirna gadaa isaatiin waaqa isaatiin booruu gannaa nu baastee booqaa biraatti nu baastee itti galateeffatu waan ta'eef sanis warra hin beeknetti ibsaa Oromoo kan hin taanes itti himaa akka isaan kabajan taasisuuf qophiirra jirra jechuudha. Ayyaanni irreechaa ayyaana gaarii siif haa ta'u. Amiin walmaa nuuf haa ta'u. Baga jala bultii irreechaati si ga'e. Ani baga Oromoo jala bultii irreechaatti nu ga'e. Maqaa kee eenyu siin jedhu eessaa dhufte? Maqaan koo Maamii Ahmadiin jedhama. Magaalaa Adaamaa irraa dhufe. Federeeshinii dargaggoota magaalaa Adaamaati. Achirraa dhufe. Mee jalli bultii irreechaa maal fakkaata? Jala bultii irreechaa baay'ee namatti tola. Akkuma beekamu kaleessa seennee dubara Oromoo seennee nageenya lammii keenyaaf uummata keenya ayyaana irreechaa kun immoo bifa nagaa bifa qulqullina keenya gaggeeffamuu fi dargaggeessi keenya qaban nageenya keenya eeggachuudhaaf uummata keenya eeggachuudhaaf dhufne namatti tola. Gabbisaa gaariidha. Ayyee nama ayyaana irreechaa kana irreeffatuu dhufuuf dhaamsa maal qabdaa? Jala bultii dhuftee argiteetta magaalaan Finfinnee hedduudha kan ishiin nama hawwattu qeerroof qarreen godinaalee garaagaraatti dhufanii kun akkuma argitu giddugala aadaa Oromootti shubbisaani kan isaanii gammachuu isaanii yookiin ayyaana kana simachaa jiranii mee maal laamtaaf namoota ayyaana kana dhufan? Ayyaana irreechaa ayyaana nagaa, ayyaana tokkummaa, ayyaana sabaaf amantiidhaan waliin qoqqoodne kan itti waaqa tokkotti galateeffatudha. Guyyaa itti namni amantiitti amanu sana waaqatti galateeffatuu beekne otoo sabaaf laga waliin qoodini ayyaana irreechaa ayyaana nagaa labsu ayyaana galata waaqaa waan ta'eef bifa nagaatiin akka irreeffatamu akka waaqa galateeffannu jechuu barbaada. Ayyaanni ayyaana gaarii siif haa ta'u. Amiin isiniifis walumaa. Keenya turtiin nuti giddugala aadaa Oromootti taasisna asumarratti xumurreetii kan nuti jirru akkuma isin daawwachaa jirtan giddugalatti waan hedduutu jira. Haalli bittaa fi gurgurtaa uffanni aadaa faayi garaagaraa wantoota baay'eetu jira. Nyaanni dhugaatiin hundumtiyyuu guutuudha. Kana malees immoo godinaalee Oromiyaa garaagaraati qeerroo fi qarreen ayyaana irreechaa kana simachuudhaaf jala bultii isaa irratti kan isaan argaman. Jala bultii kanas immoo dhiichisaa shubbisaa akkuma simbiraan ga'e hedduu isaa argitanitti haalli jala bultii giddugala jiru kana fakkaataa. Ammas immoo magaalaan Finfinnee maal fakkaatti, Oromoo akkamitti simachuuf jetti kan jedhu isin biraanan gahaa isin sangaa xumuraatti akka waliin turtan asumaanan sin affeeraa. Hanga xumuraatti kan si waliin turmu Almeetii Uffaati ogeessi kaameraa keenya Galaanaa Kabbadaati. Ayyaanni irreechaa ayyaana gaarii baga jala bultii irreechaatiin sin ga'e.
daawwattoota keenya magaalaa Finfinnee naannoo Dololoo Biddeenaa jedhamu yookaan immoo malkaan irreecha Finfinnee bakka itti irreeffatamutti kan nuti argamu. Egaa ayyaana irreecha jala bultii isaa ilaalchisuudhaan immoo Oromoo hedduun miidhagee ayyaana kana haala gaariin simachaadha kan inni jiru akkuma jalqaba simbiraan gahaa ture. Ammas immoo namoonni na biratti argamu yaada isaanii simbiraan gahaa hanga xumuraatti na waliin tura. Baga ayyaana irreecha isin ga'e. Baga walumaan geenye. Mee maqaa keessan eenyu isiniin jedhu eessarraa dhuftan? Ifaa Imiruunaan jedhanii magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsa Gujee aanaa Gujee irraan dhufe. Baga ittiin nu ga'e baga walumaanuu irreessaa jala bultii irreessaa kanaan baga walumaanuu nu ga'e uummata Oromoo hundumaanuu baga ittiin nu ga'e baga walumaanuu geenye jechuun barbaade. Maqaan koo dargaggoo Faayisaa Baayisaan jedhama. Kanan dhufe Oromiyaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsaa Gujee irraa. Irreessi kunis irreessa karaa ittiin duudhaa fi aadaa keenya waggoota yeroo dheeraadhaaf keessattuu hora Finfinnee kanarratti yeroo dheeraadhaaf kallattii garaagaraatiin akka hin irreeffatamneef dhiibbaa garaagaraa ture. Garuu inni sun cabee amma immoo bifa kanaan irreeffatamuunsaa baay'ee gammannee baay'ee nutti toleera. Jala bultiif qophaa'ummaan gama akka dargaggootti jirus baay'ee olaanaadha jechuun barbaade akka magaalaa Shaggaritti illee. Mee maal taajabde jala bultii kanarratti? Jala bultiin maal fakkaata? Haala akkamiitu jira? Yaa'u bareedaadha. Bara darbeerra barri kun baay'ee namatti tola. Dhugaa dubbachuuf amma ammaatti haalli jiru gaariidhuma. Dargaggeessi Oromoos kallattii jiru hundaan bahee nageenya ayyaanichaa kabachiisuudhaaf hojii guddaatu hojjetamaa jira. Qaamoleen nageenyaa hunduu qophii gahaarra jiru. Kanaaf uummanni Oromoo marti kallattii hundarra dhufee akka irreeffatu ergaa dabarsina jechuudha nuti. Malee wanti hunduu qophaa'eera, bareedaadha. Magaalaan Finfinnee kallattii hundaatiin dargaggeessaan qaamolee nageenyaatiin of ijaaree jira waan ta'eef sodaa tokko malee uummanni Oromoo kaaba kibbaa bahaa lixaa dhufee sodaa tokko malee akka irreeffatu jechuudha nuti kan barbaannu. Ayyee maqaa keenyu isin jedhu eessarraa dhufte? Ishi hunda dursa galatooma jechuun barbaada. Maqaan kiyya Biraanee Bochee Olaanaati. Kanan dhufe magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsa Gujee aanaa Gafarsa Eegduurraan dhufe. Ergaan ani dabarsuu barbaadu uummanni Oromoo bal'aan kaabaa kibbaa bahaa lixaa Finfinneen harka ishii bal'istee keessummoota ishii bahaa lixaa simachuudhaaf qophooftee jirti. Gatii ta'eef yaaddoo nageenyaa waan tokko hin qabaatina. Dargaggeessi keessanis yaaddoo nageenyaa akka uummanni keenya hin qabaanneef ba'ee dhaabbatee sirna isaa tiksuuf dhaabachaa jira. Gatii ta'eef yaaddoo tokko hin qabaatina. Koottaa irreeffadha jechuun barbaada. Mee jala bultii ayyaana irreechaa akkamiin argitee maal fakkaata? Jala bultii ayyaana irreessaa namatti urgaa baay'ee bareedaadha. Baay'ee waan namatti toludha. Fakkeenyaaf gara garasii turtaniitu argitaniitu isinis gara galma aadaa dargaggoonni bifa sanaan ba'ee simachaa jira. Jala bultii irraa kaasee magaalaan Finfinnee kaleessaa kaafnees turre hin urgoofte jechuudha. Oromoo urgaa jirti waan ta'eef baay'ee natti tola. Akka Oromoo tokko tanaan baay'ee natti tole. Wanti yaadamee fi wanti mul'achaa jiru baay'ee waan namatti toludha. Finfinneen kallattii hundaan halaabaadhaan faayamte wanta Oromoo mul'isuun uummanni keenya uffata aadaa isaatiin faayamee mul'achaa jira. Baay'ee natti tola jechuun barbaada. Ayyee ayyaana gaarii siif haa ta'u. Hunduma keenyaaf uummata Oromoo maraaf. Ayyee anillee jala bultii irreessaa kana irra deebi'ee ammallee uummanni Oromoo alaaf keessa jiru hundinuu baga ittiin nu ga'e jechaa jala bultiin kuni kan dur irraa waan baay'eedhaan jechuudha. Qophaa'ummaan isaa wanti adda godhu dargaggeessi keenyallee dargaggeessi Oromoo godinaalee Oromiyaa hunda keessaa akka magaalaa Shaggaritti akka Finfinneetti illee tokkummaa fi ijaarama jiruun akkaataa barbaachisummaa fi ayyaanni kun itti milkaa'uu danda'u irratti qophii olaanaatu taasifamaa jira jechuudha. Gara dhumaatti garuu ani ergaan dabarsuu barbaadu kanumaan
akka carraa ta'e gara fuulduraatti illee ta'e uummanni Oromoo alaa fi keessa jiru ayyaana kana waliin taanee ayyaanni kana jechuun iddoo itti duudhaa fi aadaan keenya mul'atu waan ta'eef nullee kana beeknee dargaggeessi Oromoo fi uummanni Oromoo kanarratti aadaa waliin qabnu kan waloodhaan qabnu kanarratti iddoo daldala biraa gochuu dhiisnee iddoo itti aadaa keenya calaqqisiisnu namni iddoo itti sodaa tokko malee ba'ee itti aadaa isaa calaqqisiifatee ba'ee galu akka ta'uuf gara fuulduraatti kanuma caala cimnee kan hojjennuu fi geenurraa barbaadamu kan baanu ta'a. Ayyaanni kunillee gamanumaan ayyaana gaarii ayyaana milkii nuuf haa ta'u kan nagaan xumurree uummanni Oromoo iddoo garaagaraarraa biyya alaa biyya keessaa illee karaa miidiyaa illee kan hordofaa jiru qaamanillee itti dhufee kan hirmaachuu jiru nagaan dhufee nagaan rabbillee nagaan baasee nagaan nu agarsiisu jechuun barbaade asumaan baga walumaanuu geenyee baga gammanne jala bultii bareeda nuuf haa ta'u jechuun barbaada. Xumureeraa galatooma. Ayyee galatooma. Ayyee galatooma Tol. Baga jala bultii irreechaatiin sin gahe. Ayyee baga walumaan nu gahe. Baay'ee miidhagdanii deemaa jirtu maatiidhumaan deemaa jirtu natti fakkaate mee sarraa dhuftanii maqaa keessan eenyu isiniin jedhu? Tole ani Kirubeeliin jedhama kanan dhufe kutaa bulchiinsa magaalaa Boolee aanaa 3 irraati. Anillee akkuma kana Boolee waradaa 3 irraan dhufe. Ayyee mee maal fakkaata jalli bultii irreechaa akkamitti argite? Jalbultiin irreechaa bara darbe wal bira qabne gaafa laallu baay'ee kan namatti toluu fi kan nama gammachiisudha. Magaalaa Finfinnee keessas akkuma laallu kunoo fooliin urgaanii jalbultii ayyaana irreechaa baay'ee kan namatti toludha. Alaabaa abbaa gadaatiin akkasumas illee uummati Oromoo uffata aadaa isaatiin faayamee magaalaa guutuun Oromoo urgoofteetu jalbultiin haala kanaan namatti tola baay'ee bareedaadha. Ayyee akkamitti argite jalbultii irreechaa maal fakkaata? Baay'ee namatti tola baay'ee bareedaadha. Oromoo ta'uu kootti baay'een gammada yeroon ayyaana irreechaa ayyaana hunda caalaatti gammaduuf jaalladhu waan ta'eef baay'ee natti tolaadha baay'ee bareedaadha. Mee irreechi maalisi? Irreechi anaaf ibsituu eenyummaa kootii ibsituu saba Oromootti waan ta'eef baay'ee irreecha nan jaalladha eenyummaa koon ittiin ibsadha jechuudha. Anillee akkasii irreechi nuuf mallattoo eenyummaa keenyaati. Iddoo guddaa qabnaa fi kabajnaa aadaa keenyadha waan ta'eef aadaa keenya mul'isuudhaaf immoo handhuura magaalaa Finfinneetti gaafa akkas wal waamne akkasiin ayyaaneffannu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Mee ayyaana irreechaa bara darbee fi kan bara kanaa maal taajjabde maaltu immoo adda godha garaagarummaa qaba? Ayyaana irreechaa kan bara darbeetiif kan baranaa gaafa waliin madaallu hedduma itti yaadamee qophii bareedaadhaan kutaalee magaalaa Finfinnee keessa jiran iddoo adda addaatti illee ilaaluuf yaaleera. Kutaa bulchiinsa magaalaa Boolee irraa kaanee akkasuma Yeekkaa, Qiirqos bakkeewwan adda addaatti qophii bareedaatu ture jalbultiinsaa jechuudha. Torbanii jedhameetti yaadamee irratti hojjetamaa ture waan ta'eef baay'ee namatti tola inni baranaa kan bara darbee irra gaafa laallu jechuudha. Qophii baay'ee bareedaadha namatti tola. Akkuma kanaan illee bara darbe faana wal bira qabne gaafa laallu kan baranaa baay'ee ho'aa bifa bareedaa ta'een kan inni deemaa jiru akkuma kana bifa nagaadhaan akka nu xumuramu hawwii guddaa qaba. Ayyaanni baga jala bultii geessanii ayyaanni irreechaa immoo ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ameen isiniif illee akkasuma ayyaana gaarii haa ta'u. Waggaa tokkoffaa isaarraa kaafnee amma ammaatti ayyaaneffataa jirra. Waggaa tokkoffaa qofaa koon dhufee waggaa lammaffaa haadha warraa koo daree wajjin dhufee waggaa sadaffaa immoo michuu dabalannee michuu waliin dhufne ayyaana bareedaa isiniif haa ta'u. Galatooma. Baga ittiin isin ga'e jechuun hin barbaada. Oromoo hundumaan uummatan keessaa dhaladhe uummatan baay'ee itti gammadu naaf jiraadha waggaa waggaan naagaa jechuun hin barbaada. Tole ulfaataa isinillee galatoomaa ogeessa. Daawwattoota keenya irra deebi'uudhaan baga ayyaana irreechaatiin sin ga'een siniin jedha. Egaa amma immoo addabaabayii Giizamoo bakka jedhamutti kan nuti argamnu yookaan immoo masqal filaawarii jedhamee bakka beekamutti kan nuti argamnu haaldureen ayyaanni irreecha jala bultiinsaa maal fakkaata kan jedhamu wal duraa duubaan akkuma isin biraan ga'eedha. Kun Finfinneenis alaabaa abbaa gadaa garaagaraatiin faayamtee bareeddeeti kan ishii mul'attu isin simachuuf qophiidha. Anis qophii kosuma irratti xumuruuf hin jedha. Ayyaanni irreecha ayyaana gaarii ayyaana nagaa isiniif haa ta'u. Hanga xumuraatti qopheessee kan isin biraan ga'e animeetiiffaati. Ogeessi kaameraa keenya immoo Galaanaa Kabbadaa ture. Baga jala bultii irreechaatiin sin ga'e irreechi irreecha gaarii.